fayyaata uummanni Oromoo as keessa jirtanii hundi keessaniyyuu baga nagaa taatanii baga nagaa walitti deebinee yeroo dheeraa sinirraan fudhadhu sagantaa qabdu sagantaa torbeef sanaa oliifitti qophaa akka turtan quba qabaa. Namni hedduun sagantaa sanas beeksisaa ture sagantaan beeksifamaa ture sigaa Oromoo mamaatii keenya irraa ammoo akka inni milkoofnes beeksisni sun yeroo sooshaal miidiyaa irraa gadi bu'aa tures argaan ture. Haguma jabaatan egaa bufuun inuma jiraata homaa miti jabaadhaa irra aantanii sagantaa kana amma akkasittiin qopheeffataa jirtu fayyaa ta'a. Kallattii maalii gara dhimma har'a silaa asitti isin walitti qabamtanii isin gidduutti argameettiin ce'uu barbaada. Egaa waan qabsoo wanti isin quban qabne hin jiru uummanni Oromoo guutuu biyyaa keessa jiru akkasumas biyya hambaa jiru hundumtuu itti dhiyeenyaan ni hordoftu wanti adeemaa jiru waa haaraa miti eenyumaatiyyuu namaa waa'ee qabsoo Oromoo keessatti quuqama qabuu fi wareegamatti kaffalaa jiru hundumaa fi egaa yeroo darbee kana wanti adeemaa ture isin beektanii waraanni bilisummaa Oromoo nagaaf jecha rakkoon Oromoo karaa nagaa hiikoo argatee osoo rasaasan dhukaasiini Oromoof Oromiyaanii waan isaanii maluu fi uummanni Oromoo waan barbaadu argachuun ni danda'ama yoo ta'e jennee nagaaf bakka laannee waa hojjenne. Haguma nagaaf bakka laannetti ammoo gaa albaadheetti yeroo hedduu akkatti waa ilaaluudha qaba. Wanni suni sodaa itti fakkaates haa ta'uu yookaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo akeekaaf kaayyoo isaa silaa qawwee isa kaasisee abbootiin keenya kumni kifilli ganama itti himaman sanaa waan dagate fakkaatuutti hin beeknu. Gaafa wanti suni silaa Oromoon karaa nagaa waan barbaadu akka hin arganne hubatamee yoo danda'ame marsaan biraallee itti haa fufamu uummanni kun baay'ee rakkatee keessumattuu ammoo bara ilmaan Oromoo afaan Oromoo dubbatanii barcuma aangoo siyaasaa harkaa qabu jedhamu kanatti duuti takkaamayyuu impaayiritti keessatti Oromoo akka miilanaatti mudatee hin beekne dhaabbachuu qaba amantaa jedhu amantaa qofaa mitillee wanti suni murannoo nama gaafata. Kana hundumaa goonee marsaan itti aanulleetti bu'ee wanti kuni xumura argachuu qaba gadadoon uummataa kuni akkaataa kanaan Oromoo bakka buutanii barcuma aangoo siyaasaa qabatanii masaraa mootummaa kaleessa hambaan halagaa uummata Oromoo gabroomse keessa ture keessa teessanii yeroo jirtanitti yaalli akkasii qaanessaanii karaa keessan uummata Oromoo irra ga'uun dhaabbachuu qabaa. Biyyittii sana keessatti haala mootummaan kun itti jiru kana akkaataa sanaan gara biyyaatti deebi'anii mootummaa kana waliin hojii hojjechuun liyaabiliitii malee asseetii guddaas hin turre. Kana hunda kaalkulee goone Oromoo irraa gidiraa roorroo du'aa godaansa hidhaa dhaabuuf yaalle ta'uu didee jedhu. Haalli ta'uu diduun suni egaa akkuma sila sinii kaase albaadhes waa hubate duula guddaa waraana kanaan dura takkaatuu bobbaasee beekne meeshaa guddaa kanaan dura takkaatuu dhimmatti bahee hin beekne guutuu Oromiyaatti waan nagaa booressu waan kutannoo fi murannoo nuti nagaa qabaanne illee fashalse waan akka gara fuulduraatti illee balballi nagaa gonkumaa hin jiraanne taasise duula akkasiiti gaggeesse. Duula kana cinaatti ammoo olola guddaa waraanni bilisummaa Oromoo gonkumaayyuu sadarkaa hin jiru jedhamutti akka bittinnaa'e cabee booji'ame harka kennate sanarratti duulli isaanii xumura argatee wanti adeemaa jiru waan harca'ee fi baqatee jiru funaanu akka ta'e ministeerarraa jeneraalarraa haga kaabinee haga warra ganda keessaallee gadi bu'ee ololli miidiyaa guddaan deemaa ture.
Egaa Oromoo akka waraanaatti akka abaa'ootti waan hojjennu beekna. Yoom eessatti akkamittiin akka hojjennus beekna. Sabni keenya waan barbaadu akkaataatti argatus beekna. Daandiin dheeraan dadhabsiisaan wareegama ulfaataa gaafatu yoo osoo achiin gahameeni mootummaan kun qalbii godhatee bulguu ta'ee dhiiga namaa soorachuu dhiisee namummaatti yoo deebi'ee waan Oromoof malu osoo hin sharafamin kaleessas ejjennaa keenya sharafame jennaan 2018 osoo keessaa hirmaatiin hafne ammas sharafame jennaan keessaa baane. Boriyyuu jira taanaan nagaa haasa'uu hin sodaanne. Haga lilmee jechuu fi xurii keenya ammoo gaaffii Oromoo deebii karaatti hin arganne sharafamtutu jira taanaan immoo fudhan. Haala akkasiin duulli nurratti gaggeeffame waan hojjennu waan beeknu yeroo adeemnes mootummaa kanarraa akka nama titiisa irraatii damma eeguutti waa tokkoyyuu irraan eegne waan ta'eef nagaaf jecha immoo komitmentii qabnu argisiisuuf deemne irraa kan hafe sanaafis qophii qabna turre waan ta'eef duulli jedhames ololli ta'es facaatii booji'amuu harka kennachuu guutummaa guutuutti woboon sadarkaatti Oromiyaa keessatti tireetii ta'uu hin dandeenye irraan gahameera kan jedhamaa tures akkaallee lafa irratti akka miidiyaa karaa foddaa televezyiinii fi sooshaal miidiyaa irratti afuufamuu sana akka hin taane yeroo ofii keenyaa barbaannetti sagantaa fi karoora mataa keenyaan guutummaa Oromiyaatti lola irbuu shinniigaa labsuuni barbaachise. Yeroo hin jirtu jedhamtu jirraa gaafa jettu kumaatamaanidha baroodha. Sanadha argisiise. Duulli irbuu shinniigaa. Duulli irbuu shinniigaa akeeka lama qaba. Akeekni inni tokko waraanni bilisummaa Oromoo hin taasisu keessoonsaa tokkollee kan hin sochoone kan hin tuqamne yeroo barbaadetti akka barbaadeetti bakka barbaadetti duula barbaade gaggeessuu akka danda'u argisiise. Akeekni isaa inni lammataa immoo duulli irbuu shinniigaa egaa irbuu shinniigaa inuma beektu hoogganni ABO wal faana bakka tokkotti adeemsa qabsoo keessatti imalarra osoo jiru bobbaa kanarratti shiftoota Sumaaleetiin amantaatiin gargar baafamanii warri amantaa warri shiftootaa sun qabu fudhate darbuu akka danda'u fi warri sun immoo hin qabne ajjeefamuu akka danda'u gaafa carraan akkasii kennamuu fi Oromoo taane Oromummaaf manaa baane amantiif kutaatiin gargar baane kaayyoo fi akeeka silaa kaleessa irratti wareegamna yookaan immoo milkoofne galmaan keenya jenne sana hin sharafnu jedhanii boolla tokkotti uumatanii tokkummaa Oromoo bakka sanatti fidichanii nuti ammoo egaa midhaan tokko yoo facaase qolli achitti tortoree miciraan achi keessaa bahee biqileetu firii 1000 kenna. Isaan warra achitti biqilee nuti keessaa baane nuuf haa'oo ta'anii fakkeenya riqicha nuuf ta'an waan ta'eef rakkoo keessoo keenyatti jiru daddaaqamaa fi burjaajii keessoo keenyatti jiru guutummaan guutuutti umurannee tokkummaa waaltawaa dirree tokko irratti fiingee tokkoon hiriira tokko irra dhaabbannee guutuu Oromiyaa keessatti maqaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromootiin qabsoo akka gaggeessuu dandeenyu kan ittiin argisiisne irbuu sana adeebisnee haaromsine ta'uudha argisiisaa jechuudha duulli irbuu shinniigaa. Haala akkasii kana keessatti egaa akkuma gabaasa adda addaa argataa jirtanii karaa har'aataa biyyoolessaa Oromiyaa karaa tiwiitarii adda addaa dhaabni kun qabu yeroo irraa yerootti abdeet ta'uu waan argamaa jiru injifannoo waraana keessoonsaa guutummaa guutuutti hamilee guutuu qabuu fi yeroo barbaadetti karoora isatti kenname galmaan gahuu danda'u bakka barbaadetti ololuu danda'u. Kana
argisiisa lolli keenya miilana. Injifannoo guddaa meeshaas qabeenyas diinarraa buufan. Haala akkasii kanaan duulli gaggeessinee hin dhaabbanne itti fufu. Duulli sun haga qaba yeroo qabaa jechuudha. Yerootti dhaabbatu. Manii qiyyaafannee adeemaa jirutu jira. Haga gaafa manii isaa gahuutti. Guutummaa guutuutti Oromiyaa keessatti lolatu dhaabbata jechuudha. Osoo hin taane duulli kuni guyyaa fiksii ta'eefiitu jira jechuudha. Hanga guyyaa sanaatti itti fufee adeema. Kanaafi jaarmiyaan keenya keessoon isaa ka itite. Ka fiingee tokkoon dirree tokko irratti hiriira tokko jalatti adeeme argisiise. Waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti sa'aatii wal fakkaataan ajaja tokkoon tarkaanfii bobbaa fudhachuu akka danda'u argisiise. Duula akkasiiti. Duulli kun bakka adda addaatti akkuma dhagahamaa jiru injifannoo galmeessaa uummata Oromoo olola diinni silaa waraanaan dadhabee miidiyaa irratti ol bahee afaan faajjii uumaa ture. Namoonni hedduun abdii kutatanii dhuguma waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jedhame sadarkaa itti Oromiyaa keessatti falmachuu dadhabirra dhagahe moo jechaa namoonni turanillee kan itti deebisanii mataa ol qabatanii. Kana duulli erbuu shinniigaa kan inni argisiisaa ture. Haala akkasii keessatti hoogganni ABO kaabaa kibbatti bahaa dhihatti giddu galeessatti zooniilee 8 uumee achirratti qondaalota lolchiisanii bobbaasanii leenjisanii waa hunda gochuu danda'an qabaatee haala ititee adeemaa jiru irratti nuti warra wal nu dhabsiisu ofii keenyaa wal dhabuurra warra wal nu dhabsiisu of biraa dhabnee wal taanee nutu waliin bahe nutu waliin madaaha nutu waliin diree tokko qaba nutu waliin hegeree Oromiyaa sheeppi gochuu jira waan ta'eefi kanaaf akka soogiddaa wal arraabnee walii galleetu akkasiin adeemuutti jira. Haala akkasii kana keessatti isin uummanni Oromoo inni keessaa silaa keessuma jira. Qabsoo kana keessatti wareegama haga battala irratti hiriiree lolee wareegamuutti jira. Handiida hiree Oromiyaa keessa jiraatee wareegama qaamaa kafaluu hin dandeenye ammoo bakka jirtanitti cichitanii haala baay'ee ulfaataa olola baay'ee hamilee nama buusu olola gara maatii namaa diiguutti deemu kana hundumaa otoo gurra ittiin kenniin akeekaa fi kaayyoo nuti qabannee kaane qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti isinis hiree itti qabdan qooda itti qabdan mirgas itti qabdanii dirqamas itti qabdan sana beektanii gufuu fi gufaata hundumaa osoo hin jilbeeffatiin warra wal nu dhabsiisu nuti isaaniin jecha wal dhabuurra isaanii dhabuu nu wayya jennee wal taanee gaafa deemnu nuti immoo isin dhabuu hin barbaannu nuti waliin deemna akeekaaf kaayyoon keessan nuuf ta'a jettanii ejjennaa qabaattanii waa hundumaa irra tarkaanfattanii warri waliin deemaa jirtanii silaafuu namni galata walii kennu hin jiru. Galanni keenyi lafee cabnee dhiiga dhangalaanee lubbuu dhabnee yoo milkaahee bilisummaa saba Oromoo abbaa argetu galanni isaas sana. Garuu ammoo namni haala akkasii keessatti haala baay'ee daddaaqamaa ulfaataa kafirris diinnis ollaanis halagaanis hundumtisa inni beekus wallaalaanis afaan namatti haxaatu hundumaa dandeessanii dhufta waan ta'eefi ulfina qabdu ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Nu waan barbaannu beekna akkamitti akka argannus beekna. Eenyu waliin deemuu qabnaa eenyu waliin deemuu hin qabnus beekna. Garuu uummanni Oromoo kadiida jiru. Egaa seenaa waa baay'ee hima. Keessumattuu ammoo barri kun bara teknooloojiiti. Barri teknooloojii waa hunda rikoordi godhee kaa'u keessatti namoonni hedduuni fuula dhedheereffatee yookaan fuula babal'ifatee zuumii irra taa'ee waa'ee ABO kanaa yeroo
laga marqaa jennaan hunduu boojjitoo guurratee yaa'ee jedhan sana fakkaatuutti waan baay'ee haasa'u dhageenya. Kun seenaamaaf galmaa'ee ta'a malee waa tokko ejjennaa waraanni bilisummaa Oromoo waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qabu tokko iyyuu hin jiru. Hamilee namootaa tokko tokkotti bu'uu danda'a. Jireenya dhaga'amaa na jalaa citee deebi'ee jira dhiifamaa. Dhaga'amaa. Fayyaa ta'e kanaaf iyyuu haala akkasii kana keessatti ciccitanii dhaabbattanii yookaan immoo firm stand qabaatanii dhaabbattanii ejjennaan keessan kan hin jijjiiramneef hin daddaa qabne ta'ee woboo irraa abdii qabaattanii gaaffii Oromoo karaa kamiinuu haa ta'u woboon osoo hin sharafiin galmaan ga'uu akka danda'us abdii irratti horattan waan ta'eef ittiin qaanoftanii jechuudha. Isinitti mee galata eenyurraan barbaaddanii ani isinirraa galatan barbaadu isinirraa galatan barbaaddanii dirqama keenya bahataa jirra. Galanni keenya ammoo bilisummaa saba Oromoo sana ta'aa jiru. Impaayerri Itoophiyaa waggaa 160 sanaa olii fi birookiraasii wal xaxaa ta'een of ijaarte halkan tokkotti diigamuu hin dandeessu. Sadarkaa qabdi. Sadarkaa ittiin diigamuu danda'uu fi Oromoof ammoo waan inni malu argamsiisuu dandeenyu sanatti immoo on the right track jira. Daandii isa sirriirra jira. Sana dhibbanitti amanaa jechuudha. Daandii isa sirriirra jirru kana daandii gaaffii Oromoo hin sharafne Oromoon waan isaaf malu irratti argachuu danda'u yookaan galmaan geenyaa yookaan itti wareegama. Jireenya kananii sadoo dhuunfaaf namni manaa ba'e hin jiru. Sana ammoo maatiin isaa namni isa dadhabu hin jiru. Maatiin isaa yoo isa dadhabe mormi abbaan baanni haacisu jedhu Oromoon namni of dadhabu hin jiru. Kanaafi gaaffii Oromootu manaa nu baase, roorroo sanatu manaa nu baase. Sana galmaan ga'uufidha hojjenna. Galmaan ga'uu yoo dadhabne immoo itti wareegamuuf shakkii hin qabnu. Haala akkasii kana keessatti egaa haala kamuu keessatti burjaajiin kamuu yoo uumame abdii kutuu duuba deebi'uun gonkumaa hin jiraatu. No retreat, no surrender. Galmaanni keenya shakkii hin qabnu. Maal akka hojjennu lafa irratti nutu beeka waan ta'eef qilleensa irraa dhiisa. Namni bishaan nyaate hoomacha qaqqabatetti Oromoo. Haguma ololli baay'ataa deeme lafa irratti micciirraan sun akka jabaataa deeme beekuu qabu. Yeroo olola guddaa dhageessan lafa irratti qonxoqqaan sun akka jabaataa jirudha beekuu qabu. Beekna maal akka hojjetaa jiru. Biyya bututaa dhufe waggaa 160 wanni of ijaarte waggaa 5 keessatti wanni expose goone jiraan. Waggaa hammanaa isiniin hin jedhu garuu karoorfanne waggaa hangasiitti immoo iddoo akkasii geenya akka jennee lafa kaahanne sirriitti dhibba akka gaariitti nu adeemaa. Olloonni biyya Oromiyaa koloneeffatanii impaayeritti keessa jiran ollaan Oromoo akkamitti yaada? Maal yaada? Oromoo ilaalcha akkamii qaba? Impaayeritti keessatti maal akka ta'u barbaada? Dhaloonni har'aa isa kana bareecheetu jira. Riiski barafiitii keenya kaalkuleet gochaa sochoona. Callisnee ibidda harkaan hin qaban. Akka kaleessaatti pilaan B, C, D osoo hin qabaatiin pilaan A qofaan hin sochoonu. Dhaloota akkasiitu dirree Oromiyaa keessa jira waan ta'eef dhaloota very democratic dubbatee rakkoo furachuu waan isan baasne lubbuu isaa qisaasuun sa'aatii dafee harka fudhachuu wal ta'ee dhaabbatee guutuu Oromiyaa keessatti yoo baroode akka irraa bareedu ka beeku ganda gandaa wacciree dhaabbachuun ammoo akka isa kuffisu kan beeku dhaloota waan kana hunda kaalkuleetu godhachuu danda'u dhaloota akkasiiti waan ta'eef bubbeen kamuu gara kamittuu guddisu isan raasu. Dhaloota akkasiiti qaba Oromoon har'a waan ta'eef waan itti qaana'uun qabu itti boonuudha qabne. Impaayeritti bututaa deemaa jirtu kana dinagdeen laamsha'ee kufaa jirtu kana waraanni isiitii guyyaarraa guyyaatti akka kennataa jiru kana hamilee dhabee
qawween ofiisaatu deebi'ee walqixxaa jiru kana maal keessatti hojjenne yeroo hangamiif maal hojjenne yeroo hangamiif immoo nu hafaa wiinaawus kana sirriitti beekna. Kanaaf abdii nurra kaayadha. Walitti dhuftanii waraana bilisummaa Oromoo deeggaruuf yeroo jettanii deeggarsa mateeriyaalii qofaan laaliina. Oromoo taatanii maqaa waraana bilisummaa Oromoon haa tokko jalatti gaaddisa tokko jalatti walitti qabamuun nuuf deeggarsa. Isa kaanis bifa kanaan hammachuu yaala. Maallaqa qofaa involve gochuun barbaada. Kanaan duras dubbadheera. Har'a yoo ilaaltu ta'e zooniileen kun hundi walii galee guutuu Oromiyaa keessatti irree waraanaa kuma kurnoota hedduu kuni fiingee tokkoon socho'aa jiru baajata mataasaa dandeenya. Inni isin achii buuftanii nuu kennitan immoo isa boonas abbummaadha isinii kenna. Itti gumaachitan dafqa illee keessan keessaa cobee biyya ormaa keessatti yoo biyya keessa yaaddanii rakkoo hedduu keessatti waan argitan irraa hir'uu qabaatanii hir'uu keessan irraa waan nuu kennitan abbummaadha isinii kenna. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaa olitti guddata. Guddisuu keessaa waa gumaachitanii. Kan kanarraa hafee yeroo hundumaa yeroo walitti dhuftanii yookaan sababa duula tokkootiin yookaan immoo sababa sagantaa wayii tokkootiin qofaa ta'uu qabu. Sababa gabrummaa jala jirruuf gabrummaa jalaa bahuuf immoo falmataarra jirruu fi inni kun immoo akeekaaf kaayyoo keenya tokko nu taasisee hiree tokkitti bilisummaa barbaannu biyya keenya Oromiyaa dhuunfachuuf barbaannu qabnuufidha walitti dhufuu qabna. Kanaaf iyyuu duula irbuu shinniigaa si waliin dhaabbannaa keessaa qooda qabaachuu feenaa yeroo jettanii maateeriyaalii yookaan immoo waan mul'ataa ta'e qabatamaa ta'e itti gumaachuutiin qofaa osoo hin taane isin waliin jirra. Akeekaaf kaayyoo isin qabattanii tarkaanfataa jirtanii itti amanna jechuun nuuf jabe. Kanaaf iyyuu bakka jettan hundumaatti nama hammachuu ofitti qabu isa dallales isa burjaaja'es isa wallaales yoo bilisummaa Oromootti amana ta'e walabummaa Oromiyaatti ni amana ta'e birmadummaa biyya sanaatti ni amana ta'e aga fedheyyuu haa ta'u diina waliin hin dhaabbatu taanaan garaa bal'adhaa ofitti qaba. Akkuma keessoo waraana bilisummaa Oromoo ititee dirree irratti hiriira tokkorra dhaabbatee fiingee tokkoon socho'aa jirutti guutummaa addunyaa kanarra Oromoo faca'ee jirus hammachuuf tattaafadha. Isa garuu annacha ta'e annachi yoomuu foon hin ta'u muranis hin dhiigu hidda hin qabu. Isa akkasii immoo hoolaa yeeyyii gogaa hoolaa uffatee nu keessa seenuu barbaadu. Yoomiyyuu jedhu. Gateettiin qabsoo bilisummaa Oromoo warra akkasii baachuu hin danda'u. Inni sun rirmee dhaaba keessaati. Hacaastuu tokkummaati. Ishii akkasii immoo irratti of kitimaa jedhu. Garaan laafiinaafi irratti of kitima. Ololee kabuluu barbaadu. Dhiigaa fi lafee irraa xurii daldalatee buluu ka barbaadu. Inni suni dhiigaan Oromoo ta'uu danda'a. Dhiigaan Oromoo ta'anii fi Oromummaa qabaachuun immoo gargari. Kanaafi asirratti cichaa dhaabbadha. Isa amala funyee qabuu ofitti qabuu dandeessa garaa bal'atte. Isa rirmee dhaaba keessaa ta'ee garuu nu hodhuu barbaadu yoomiyyuu taanaan ekspoos gochaa deemuu fi itti duuluun dirqama. Warri akkasii yeeyyii gogaa hoolaa uffatee qabsoo bilisummaa Oromoo keessa dhaabbachuu barbaadu. Namni hedduun as keessa jiru baay'een isaa ofimuu kan hin barbaanne. Baay'een isaa ba'aa hedduu baatee kadhee baay'een isaa hir'ina nuti dirree irratti qabnu akka inni ekspoos hin taane qaawwa keenya duuchee ka deemu baay'een isaa waan himamuun irra hin jiraanne hedduu ka hojjetu asitti himuun kan hin danda'amne hedduu ka hojjetu. Namni hedduun as keessa jirtan akkasi. Isa kaan diida taa'ee akkasumatti immoo illeensa bubbisu akkasii iddootti bubbisutti waan inni nama fayyadu jiraachuu danda'a dubbisaa. Isa garuu rirma dhaaba keessaa ta'ee nu kuffisuu bubbisu yoomiyyuu taanaan haayitee duuban deebi'ina.
itti duulaa dirreen qabsoo, dirree walootii, dirree walta'insaatii, dirree fiingee tokkoon socho'aa jirru irbuun shinniigaa inni hoogganoonni keenya istoomina waliin dhaabbachuu oromummaa nu barsiisanii kan itti deebi'ee haaromedha. Duulli keenya duula milkii qabu, duula injifannoo qabu. Qaama sagantaa adeemsa qabsoo waggoota hanganaatti iddoo hanganaa ta'uu qaba Oromoon jennee karoorfanne keessaa tokko. Kuni yeroo irraa yerootti sadarkaasaa eegee ni dhufa. Baay'inni duula keenya miila naannoo gammoojjii Oromiyaa keessatti naannoo warra handhuura nu ciniinee handhuura Oromiyaa Finfinneetti dhiyaate. Hamni kana booddee hedduunsaa gara sanatti ta'a jechuudha. Hangi har'a lolaa turre, hangi har'a duulaa turre, hangi har'a dhiiga dhangala'aa lafee cabaaf lubbuu dhabaa turre eebbiinsaa inni gammoojjii keessaa achi baadiyaa Oromiyaa keessaa xumurateera. Inni kunnoo jedhanii fagootti ilaalan kunootii jedhanii of biratti arguun dirqama waan ta'eef sana ta'uuf deema. Duulli keenya inni itti aanu baay'inaan bakka handhuura ciniinamne handhuura irraa silmii sana bakkatti of buqqisuu dandeenyu iddooma waliin deemnu sanatti ta'aa jiru. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo dhugaadhaa qarqara daangaarra hin jiru. Bakka Biraanuu Juulaa fa'aa Wallagga keessaa baasnee eessa keessaa baasnee ni ba'e sirri hin darbe bira. Birgeediin hedduunsaa kan inni jiru amma riphisee akka ibiddaa dibameetu Finfinnee jala jiru. Hin jiru Wallaggaa keessa Gujii keessa. Ka Wallagga keessa Gujii keessa jiru isa reef leenji'ee waraanummaa dhukaasa shaakalaa jiru. Ibiddi inni dibamee taa'u mukukkulitti gurguddaan sitti saaqan jennaan irree namaa nyaatu idduma jiru jira. Harri kanan Finfinnee kan waraanni bilisummaa Oromoo hin marsine hin jirtu gaafa dho'e boobaa bulguu jalaa dhufu. Gaafa dho'e akka dubbicha mammaaksa bulguu dhagaan sun mana isaa keessaa irra bu'eeti. Uummanni Oromoo isii kana beeka. Yeroo warri jeneraala, ministeera, kaabinee, bulchaa gandaa dinniin bahee ofirratti diddigu uummanni Oromoo ni qota. Du'aa jiraa'ee maaliif barii jaladha? Dukkanatu hammaata waan ta'eef. Kanaafuu dukkanni barii jala hammaatu ifti barii bilisummaa aduun isheen alaabaa Oromoo moggaa lamaan diimtuu gidduu magariisa handhuurri ishee sun ifa aduu sana taate aduu barii bilisummaa arguuf jirruu taate suni mallattoo ifti dhufuu dukkanni barii jala hammaachuu sanaa sadarkaa sanarra geenya. Mootummaan kanaan dura waan inni rarra'ee turetu ture. Caaseffamni biyyittii keessa jiru hundumtiyyuu hojii dhaabee humna waraanaa irratti qofaa rarra'ee ture. Wanti humna waraanaatti rarra'ee jiru suni amma humna waraanaa sana keessaan seenanii borobboranii tiniini muka guddaa jabaa fakkaatu yoo ilaalu. Ribni garuu keessaan seenee miciraan isaa mar'ummaan isa gidduu jiru. Jabina mukichaa sana argisiisu nyaatee boossotee gaafa inni biyyoota eegadi bahee argitaa jiru. Mootummaan kun akkasi. Amma sadarkaa bara dargii gaa jaarroleen as keessa yoo jirtu ta'e mallattoo xumura dargii humnaan dargaggeessa mandara keessa gabaa keessa bakka meeqatti deemee qabee humna waraana godhachuu achi booddee gara jibuutti deeme mallattoo sanatu jira. Dargaggeessa baay'inaan lafanni jimaa qabu baay'inaan iddoonni bakkee bashannanaa naannoo puulii taphatan naannoo oolmaa bakka adda addaa silaa hojiin hin jiru dargaggeessi hojii hin qabu barnoota hin qabu
haala akkasiitiin dargaggeessa barnoota dhorkatanii hojii dhorkatanii har'aan jiru. Waraana ta'uu qofa akka ta'etti mootummaan qopheeffate kun bakka jiru hundumaatti guutummaa biyyattii keessatti nama qaamnillee hir'uu dabalatee jedhe waraana godhachuufidha qabaa jira beeku. Walakkaa waraana sanaa garuu waraana keenya ta'an shakkiinaa Oromoo. Nassiniin jedhe. Inni amaarti sirootuu yataattaquu sirootuu hiiffattaan jettuu asitti ta'aa jedhe. Walakkaan isaa. Kanaaf waan hojjennu beeknaa inni siniin jedhe abdii nurra kaayyadha. Duulli erbuu shinniigaa nuntuttuqiinaa jirraa jechuumaaf. Duula keenya meejar ta'e miti. Maayiner inni kun. Ololuma uummanni Oromoo maali dhiiroo hin jirtanii sinii ennaa fiifin akkasii burraaqee miidiyaarraa iyyuu jennaanuma dhageebbitti kennine gabaabaa dubbi. Major Operation in Siege itti qophaa'a. Waan qabdan hundumaan. Kanuman siniin jechuu barbaada. Fayyaa ta'a. Kanaa olitti yeroo keessan fudhachuun barbaadu ulfaadhaa. Sagantaa bareedaa qabaadhaa siniin jedhaa. Egaa kanarraa kaafee waan addaa hin qabu na of galchaa sagantaa keessan immoo naannoo kiyya nagumaa hirmaachuun hin danda'a. Kanaa booddee mana keessa taa'ee dhaggeeffadhaa jechuu sii deebisee jireenya galatoomne.